عادل فنش نموت بايت فيسبوك لايف سلالا جرا ميمال جتان نموت سلالا جراني مال جرنا غافو واقعي نورا قبنه سنورا قبنا ولا muri keenya guutuu akkasumatti reeba maafuun keenya nama gaddisiisa kana ilmaan oromoo bakka jirtanitti reebamee naadara wanta falma hafalannu reebamuu qabnu jireenya dhabne lafas keenya dhabne biyya keenya dhabne reebamuu immoo qabnu naagaluu dide amma wanti jiru haalli jiru bulchiinsi jiru naaf galaan jiru kanaaf yani ani biyya kana dhufee fi wayyaan biyya isheetti galteetti nagaa jira jedhee mucaa koo fudhadhee dhufee qilleensa biyya koo laalee gammadeen itti bashannanaa jira garuu akkan du'uuf akka mucaan koo duutu hin barre akka ijoollee koo na jalatti reeban hin barre kan koon ga'an se'e ammas mootummaan badduu baasanii ijoollee koo dhiisanii gaariidha isaan argee ijoolleen koo arguun qabanii hedduun gaddee jira ummanni oromoo kana dhugaadhumaanii bakkuma jirrutti reebichumtiif dullaa fi hidhaaf duuti nurraa hafu qabeenyaan keenya sila dhume silattu nurraa hafu duuti ijoollee keenya nu jalatti najjeesinaa jenna eenyuun ijoollee keenya nu jalatti ajjeesaa jiru kun anu abbaa isaan wallaale isa kana ummanni oromoo maaliif akka duunu maaliif akka ijoolleen keenya dhuman maaliif akka adda adda nu ciran baruun barbaada bareeduma tun du'e natti tolan du'an sodaadhu duutoomaa tokko iyyuu miti garuu seenaan nama gaddisiisa inkisiifadhu ijoollee kana jalatti fixu baay'ee nama gaddisiisa kun maali dhaqu daba maaliiti biyya keenya keessatti daba maalii hojjennu maal nama goone lafti kan keessan miti biyyi kan keessan miti du'uu qabnaa ishii lafaa fudhatan iyyuu lubbuu keenya maaliif nu baasu haalli hawwii amma maal itti fakkaate ijaan argitee jirta dhiigdi mucaa koo garmalee dhangala'e maaliif mucaan kun waa tokko hin beektu ijoollee isatti biyyaa baate na duukaa baqatte waa'ee dullaan beektu waa'ee reebichaan beektu biyya diimokiraataa keetti guddatte maaliin akkas nama reebuun meegaa uummanni oromoo fayyaa yoo taate fayyaa yoo duutes immoo naa owwaalaa baadhee deemuu hin danda'u humnaan qabanii hordofaati naa owwaalaa isheen duutu amma waan isheen irra jirtu iyyuu hin beekan hospitaalan jira uummanni oromoo mucaa koo hordofee owwaalcha illee naaf toshi lafatti owwaalamtu hoo qabaatte lafa owwaalchaa yaaddaa jira yookiin egaa biyyuma faranjitti reebiseen achitti owwaala jechuudha nama gaddisiisa wanti ta'aa jiru uummanni oromoo maaliif akka nuuf irratti mugu hin beekan maaliif akka mugan hin beekan humna dhabee mugaa jira hin mugiinaa wanti nuti gaafannu bilisummaa dhabee lafa iyyuu miti naagalaan jiru na maaliif duuna waan meeqa maaliif duuna ani hedduun gaddaa waan hin jedhu sin qabu waan hin dubbadhu sin qabu maaloo ilmaanuma keenya najjeesina wanti hafe hafu ilmaan keenya irra du'a dhaabaa beelarra jira uummanni keenya rakkinarra jira dhaabaa du'a nurra yookiin immoo lafumarraa nu fitaa tokko hafee tokko du'ee tokko boo'uu hin qabu waluma qixxeessaa nu fitaa suma kanan dhaamsa dhaammadha warra nu fitaa jiru hin beeku nama nu fitaa jiru naagalaan jiru seerichi kanumaan dabarfadhaa danda'inaa sa'uu gaa du'a mucaa koo eegaa jira waan jira moot kan bira anni buraayirraa dhufa anni buraayirraa dhuftaatis maal sismoo amma bannee kun ijoollee nu biraa sa'idhaan hawwii dasaalee nu biraa dhaanaa adeema ishi isin akkamitti dhuftan ati makiinaa irratti nu naqanii paas meedaa namni keessa hin jirre sarara nu gaggachaa nu tabaddaraa turani achi amma bannee Ini nama ajaib. Ini nama ajaib. Mulala. Baat ekta? Mali. Jitu mali? Ini. Ini kuni daftar lalu malam. Kartu basis me. Kartu basis sih? Kau kartu makan kau makan di sini basna. Lagi dalam muka beg sirai dalam muka beda. Yo.
ya. Itu jadi kunis jalan itu. Sama tinggal badan ini kan error reka sih ya dicuci. Daran datang nanti kan. Baru mau barang bonya. Duga tadi badan ini la ila. Acinu kali. Mal kab dulu nih. Mal godan. Bote laf dem tani sih. Mal balestan sini jalan. Jedhamu beektu argitanii? Kan reebe. Kan reebe poolisii Oromiyaati. Uffata uffataniirani? Afaan Oromootiin dubbachaa nu arrabsaa nu reebani. Eeshi. Kan baay'ee nu gaddisiisu. Osoo asxaan mootummaa naannoo Oromiyaa mallayyoo isaanii irra jiru. Uffata isaanii irra jiru. Osoo afaan keenyatti dubbannu nu waan balleessin hin qabnu eebba hoteelaa dhaqne yeroo nuti itti galuudhaaf gara nuti Adaamaadhaa dhufne. Adaamaadhaa dhuftanii? Eessaa deemtullee nuun hin jenne. Kanarraan immoo nuti nama jallisee karaa deemu miti. Waraqaa eenyummaa qabna. Fakkeenyaaf kan hojjetaa mootummaati. Namni san na gaafatan jiru carraa sana nuun kennine. Jallisuma konkolaataa ala dhaabanii rasaa tajaajifataniiti hiriira nu gaabsiisanii konkolaataa sanitti nu fe'anii nu baasan. Akka kana miti galaalee baay'ee bareeda ture uffanni kun shamiziin kun adiidha waliin kan akkasitti na waara keessa nu gangalchanii laalee uffata akkasitti irratti ciccitee kana ulee saabitichaadhaan kan akkasii godhan kun amma kiyyee jire. Inni sarara dhufe. Ati sadama? Walumaa dhuftanii? Maal godhaadha gaaffiin jirre siin gaafatan homaa inni. Sirumaan gaaffiin hin jiru. Gaaffiin hin jiru. Calluma jedhanii sirree moo? Gahamee hawwii ilaaltee jirta. Maal jettame? Oromoo hundi tokko ture. Amma garuu Oromoon wal qoqqoodee keessumaa artistoonni faayidaa adda addaa fidanii qabsoo Oromoo duubatti deebistan tokko eeggatanii tola bunni sodaatanii dhiigni Oromoo ilmaan Oromoos qoree akka ta'u argaa jirru. Namni haadha qabu namni oboleetti qabu dubartii egaa dabaree keenya eegganna mana manatti dhufanii kanaan booda manatti nu ajjeesu. Keessumaa wallagga ta'uun immoo yakka ta'eera. Mootummaan hin jiru rabbitti garuu jara kana gaafa barbaadu nurraa yaaqu noo rabbiin sodaatu ta'e garuu nu haa dhiisan. Kun qofaa miti uummata Oromoo warra Gujii warra Wallaggaarra haa abbatanii. Ayyee. Asiin immoo Zabiidaan jirti. Zabiida maal jettaati mee? Gaazexeessituu Zabiidaadha. Waan sirna wayyaanii san daran waan ta'etu nu dhufaa jira. Taatis jira waan hedduus qaanfachaa. Warri amboora jiranis ta'ee warri biraa fakkeenyaaf intala dubartii takka kalaqamuun kaballaan takka ni gahaaf yoo ta'e jiraate jechuudha. Akka jirtuuf akka buufaan mataa isaanii sirrii miti meeshaa keessatti deebi'aati akkuma Oromootti dhuma Oromoodhaaf amboora jirra itti fayyaadde yoo taate warreen akka miidhamaa jiru keessa waan jechuudha. Uummata hedduu nama qaanfachiisa hedduu gadda guddaa Ayyee. Sana jechuun uummanni Oromoo bakka jiru ammas tokkummaa isaa cimsuu qabu. Maalif ammaan kana wanni haalli jiru guruupiin ta'ee jira. San immoo akkamitti miidhaa gargaaraan miidhaa waan gahaa jira. Uummata Oromoo tokkummaa yoo ta'u tokkoomnee daranuu rakkinni keenya furuu danda'a. Rakkinni keenya kan furamu immoo nama nuti keenya jennu nama nuti namni aangoorra jiru keenya jennee dhaabbannee yookaan immoo haganda hiyyaatti haganda abaluuf jennee goraawwan itti qabannee taa'u. Kuni nama hunda laalaan Oromoo hunda laalaa kiyyachi yaaduu qaba. Kunis warri aangoorra jirtan immoo garagaraa laalaa Oromoof jirtan moo caluma jettanii akkamitti isaan laafatti taa'u jirtan akkuma duraan isaan geemiin isaan taa'u nuti nuuf hin galle keenyaaf sadi jechuudha yaada. Ayyee galatoon baay'ee. Kam jirtu? Jalqabnee jirra.
kan miidhame keessaa tokko gaa Dassaalenyi baay'ee miidhameera uffanni isaa marti dhiiga innis ammoo X-ray kutaa X-ray jirra lallamu jecha Dassaalee maal taatan waliin turtanii maaltu ta'e mee nutti himuu dandeessa? Nuti sagantaa eebbata akkas ture sagantaa sun irratti nuti akkuma bahuuf kaanu barri koree balballi sufaniitiin baay'inaan hin jedhani adatti nama rukuchaa jiru maal mannu jedhani Guguu gadi baanu ulee dhugatu nurratti roobee kana maal argina bakka. Eenyutu sin dhaye? Dhuguma poolisii Oromiyaati ijaan argiteertaati? Kan uffatan egaa uffatuma poolisii Oromiyaati kasaa keessaanii fi ajandaa isaanii hin beeknu eenyu akka ta'an garuu uffatuma poolisii Oromiyaa uffatan. Isin ta'uu fakkeenyaaf ati weellisaa Dassaaleen beekamaa isheen immoo Hawwii H Qannoo ta'uu beekaniiru? Beeku anis nu beektu maal jechaa ture nus. Umaa namni yoo xiqqaate bar namni afaan tokko dhaga'u bar namni afaan tokko dubbatu namni afaan tokko dhaga'u bar wal hubataa bar xiqqaate. Tole inni gara X-ray seenaa jira ammoo isaantu ilaalaa jira booda immoo kan isinitti nuti waa hundaafuu garuu wanti ta'e silaa ilmoo namaa akkasittiin dhahan dubartii garaa jabaatanii akkasiin mataa keessa akka bofa qofa mataa keessa kan dhahamu diinuma keessaayyuu bofatu mataa dhahama